gala jedhanii eegu anis immoo nan galaayu yaanne dhuguma waaqayyoon maalin jedhe yaa rabbi ati alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana ituun jedhamtee ijaan hin argin najjeesin jedheera garuu si dhagaa dhuguma rabbi immoo dhagaa beektaa maaliif kina kee hin beeka keessa kee hin beeka haadhumnu aduunu malee inni du'e suni bakka gaarii dhaqa garuu eenyummaa isaaf jedhee akka inni du'e saba isaa gabrummaa keessaa baasuuf jedhee akka inni du'e kan namni sabni hin beekun ilaali maaliif dhossaadhaan du'e egaa utuu falmataa jiru. Isaan jechuun biyyatti afanii tuun ta'ini isaan karaa Keeniyaa kana ba'uudhaaf yeroo sana jechuudha. Amma figaa Sudaan seente. Sudaaniin seenee Sudaanii akkan seeneeni jechuun waajjirri jaragaa kan adda bilisummaa Oromoo durattis immoo dabaazinii sana turree irras seenees beeka maalajaa kaambii jedhama bishaan abbayyaa sun inuma biradha cumaanti kan itti dhiqannus jechumadha kan itti barannus jechumadha ijoolleen yeeyyiinis jirti yeroo sana yeeyyii irraa qeerroo irraa jajjabee irraa neencoo jedhamanii yaamamna turre jechuudha yeeyyiidha xixiqqoo turre yeroo sana jechuudha amma gaa achumatti deebi'een isaan booda bakka haaluma sosochiidhaanii gara bosona kana keessa deddeebi'aa turre jechuudha isaan booda bulaggasee wajjin nafsee isaa amaaru wagii isa wajjinis deddeebi'eera. Yeroo chaartara kee baatan jechuudha. Ergasiitiidha bakka isaan booda 93 sana ani nan qabame Asuusaa biyya Beenishaangul jedhamu kana kumruk Sudaan kumruk Itoophiyaa dhama dimbarii isaanii kun bishaan oral boodii jedhu afaan Arabaani gamni kan Sudaaniiti gamanni kan Itoophiyaati kan Itoophiyaatti ce'ee kan hin qabame jechuudha. Amma diizaan irraa gara achi soggaaceetu qabamte seente. Seeneen as deebitee ati sila sitti haalli mijatuu dide. Haalli mijatu jechuun qabsoomatti fufaa turre yeroo sanattis. Waaqii moo nama afaan? Jijjiiru gaaroo sana isaan achi jijjiiranis immoo yeroo sana dandeebi'ee achitti adda addaa hojjechaan ture. Isheen kaambii mooraa ishee dirasii seenee jechuudha. Kun gogaa horii qaltee gurgurettee sanafaa gaggeessee basaasaan ture ishee biratti duraanu ergamaayyuu ture keessa seenee Asuusaa sanatti jechuudha. Egaa chaartara keessaa baatanii kaadha ijoollee fakkaate. Isaan booda gaafa dhumarratti gaafa narratti baranii wasanuu maamuu jedhamu amma gara Yaabusiitti wareegame innis waraanuma turenis jajjabeema ture inni dafii kottu beeynaan jedhe. Namatu dabarsee nu kennu fennaan jechuudha. Innillee yeroo sanas immoo laggaseen waraana fidee seenaa ture lola. Inni gaafa boonnis mucaan sun achitti wareegame ani immoo gara isaanii deemaan ture bakka deebiin Sudaanitti naqabuuf jedhanii ennaan jechuudha. Haala uffata kun dubartooti uffatanii jiramti qamisii dubartootaa kan isa uffadhee yeroo sana harriin kunis hin jiru ijoollummaadha dubruma bareedduu tatti fakkaadhe akkasuma gidduu isaanii biran darbeen deeme malee isaan booda dhaqeen ofirraa baasee karaan deeme ijoolleen Araboonni kara Sudaanii deeman jiru isaan duukaa Sudaanii seenee deebi'ee jechuudha. Isa gaafa duraati kun amma deebitee dhufte moo nan qabame isa qabame gurbaa gaafa duraa ta'uu si barani moo lakki akkasumatti shakkiin na qabanii dhuma irratti dhaga nama namichi ajajaan isaanii suni maqaansa xiqqoon beekan ture Takla Biraan jedhuuni isa ajajaan isaanii isatu bilbilaan ol quunnamanii gaafa ol gaafatanii nama akkasiidha bifaanii naamina jedhanii akkasittiin na shakkaniitu na barani isaan booda na fuutee asi Addis Ababa kana na fiddee guyyaa tokko na bushite Addis Ababa irraatii biyyatti lakki makiinaa manna fidde. Isaan booda fuutee waakeetii qofaa makoon qabame. Isaan booda ergiin dhaqee maneedha umuraa sana jeja immigireeshinii keessatti jeja na hiite. Umuraa achitti nan garafamaa qobeen irraa baasti miilli kun miilla kana ol kaastee akkas miilli kee lamaanuu akkan ol ta'a akkanatti asii gadi. Luka jala kana akka jirutti bakka ammallee fayyee malee dukaadha bakka jallisaa jechuudha. Isaan booda jeja booda fuuteetu shiree ummaa jaree jedhamu jira. Ummaa jarii sanatti shiree Indaasillaasee shiree Shiraaroo jedhamu jira. Isaan booda Adda Nabriitii jedhamu jira. Adda Nabriit Addaaroo Addaa Garaa jedhameetu shiree Shiraaroo seenama. Adda Nabriitii sana irratti kan isheen neete maniidha akkamii jira sitti fakkaate
naannoon haxxee kan hidhamee jiru fanjiidhaan hidhamee jira shuboodhaan jechuudha. Maneedhaa sana keessa gaafa deemuun jaalawwan baay'ee babbaan wareegaama jirti jira garuu ergiin seenaan torbee tokko hin guunne nama sadii na biraati ijoolleen sun ijoollee baaleedha. Sadanuu fuutee yeroo isheen halkan karaa horaa sana ni ilaalaa ija kana hiiteetti akka isheen bakka ajjeesuuf fuutes bareera waan tokko gochuun danda'u hidhameen jiraanis makaraarra hin jira. Jarittiin sun badda amma zartuun jedhamtu tokkos immoo isheen jajjabee turte asirratti Jaalle Daawud Ibsaa ayyaanaan mataan isaa hin beekaa duuriin fa'aa hin beekuun sirrii matti jechuudha. Zartuun jechuun maqaan ishee sirrii aannan jedhamti. Ishee fa'aa halkan dhiyee keessa sa'aatii torbatti fuudhanii kan isaan ajjeesan jechuudha. Eessaa qaban ijoollee kana? Bakka ishii sigaa akkuma kana argatan natti fakkaata. Dhiyaara turte? Bakkuma warri wareegaman kana maqaa isaanii beektaa? Warri wareegame sana jechuun torbee gintaa yeroo dhufe ishii sana qofa maqaa beeka. Malee maqaa isaanii hin beeku ammoo warra jiran keessaa mataasaa mannidhaa kan koo qofaa waan ta'eef iji koo kun amma aduu kana akkas ol jedheen ilaalu. Ijuma dhugun argu dhuguman siin jechaa jira. Maaliif aduu argee hin beeku. Jechuma dukkana keessan ture jechuudha. Infiduu halkan fuudhanii deemu bakka isaan itti ajjeesan hin beektu. Dhumarratti garuu warri amma afan kana keessaati maqaa nama sadii na yaadadha akka gaariitti waliin beeku. Warri wareegaman kun bara kamidha? Warri wareegaman kun yeroo 94 seenuu keessadha. 94 keessadha kan isaan ajjeefaman jechuudha. Isheen maal ijoollee baaleedha mannidha akkuma kanatti walitti dhiyoo ta'eetu hin dhaga'ama waan isaan achi keessaa. Isaanis walitti naasofna bare garuu waliin beennu waliin qoran bifaan waliin beennu malee dukkana waan ta'eef jechuudha. Addaan qofaa matti na keesse maaliif xiqqoo gamsiisaan ture jajjabeessin ture qaamni koo akka kana miti warri na beeku hin beekaa jechuudha. Qaama akkasumatti na arganii na baqatu turan. Matareessi akkasitti baadheen fiigan ture. Warri na beekan warri dhaaba keessa turan ammallee warri na beekan hin beeku. Waliin turte hoggana kee amma Jaal Daawud faana ture jettee? Jechuun Daawudiin fa'aa isaan yeroo sanatti jajaadhaan eegamu waardiyaanis ijoollee majajjabee keenyadha jechuudha. Abbaa Caalaas gara Jessa dia kami an mataan ko waardiyaati era jechuudha sa eegaan ture jechuudha bosona sana keessatti jechuudha. Dachaatuudha maqaan koo yeroo sanatti dachaatu miila tokkeedhaan yaamu jechuudha. Amma fakkaadhu samma jechuudha yeroo sana amma kuno maneedhaa tokkosuma qaamni baay'ee elektiriikiidhaan kuno gurra kanatti elektiriikii na keessi. Meeshaatti deebina warra amma sadii moo nama afur jette kan kaata argite? Nama afur halkan ishii amma zartuunee sana sa'aatii torba dhiyee keessaa sa'aatii torbatti. Gaafa sana baatee hin deebine maali beekamaadha bare akkuma akka ishiinis maneedhaa kam jettee? Adda Nabriiti jedhama manni. Nabriiti. Kibba moo dhiyaan? Kun kibbeedhama? Gara asii kun gara lakki gara Eertiraatti akkas amma baadimmeeni akkas amma yeroo asii hidhattu baadimmeen akka mirgaa kana jira shiree shiraaroon immoo kun as jira kun gidduu immoo isa dhaqaa homaraa dhaqa karaan jechuudha. Kana suu achiin gahee dhagaasitti Adda Nabriiti jedhamu addaaroo jedhamu beekamaadha bare tiranspoortiidhaan faan deddeemu amma mataasa magaalaadha bare. Ati bara kam qabamtee amma yoom baateedha? 93 sanan qabame ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Maneedhaa keessatti ni kunoo akkas ta'ee kunoo mataa koo kana ilaaluu dandeessa jechuudha. Amma adameetu malee harrii akka yerootti bakka kunis hin argita jechuudha. Kun amma harrii baase ammoo beetsabiin warri kan koo maatiin koo illee yoo jiraatanii nan beekanii jechuudha. Amma tuma na arganii jechuudha. Quban qabdu bakka isaan jiranis isaanis olee quban qabdani. Quban qabu. Amma guyyaa 5 argina achiitii beekte jechuudha. Daawwattoota keenya kan amma dhagaa jirtan seenaan isaa kan nama gaddisiisu nama waggaarii kabaa jedhamu yookaan maqaan qabsoo sadachuuftuu dachaatoo jedhamu. Tigraay keessatti mana hidhaa keessatti waggaa 19 ture nama bahedha. Akka inni nutti himaa jirutti imimmaan isaa bu'aa waggaa haasa'u mucayyoo zartii hundamtu dabalatee ilmaan Oromoo sadii waggaa isaan halkan fuudhanii deemanii ajjeefaman argeera jedhe. Qaamni isaa furdaa ture rifeensi irraa dhumee huqqatee
Sakaan immoo meenutti mana irra gahaa jiru. Isa faana haasaa jirra jechuudha waliin tura. Amma gaa naannoo sanatti namoonni 4 wareegamoo agarte. Nama eega jira moggaatti baatu waggaa 19 booda malee. Amma nama 16 turanii 17ffaan kun kan dhufe dhiyooma kana waggaa tokko akkas ta'uu danda'a. Halkan fidde makiinaa kunoo makiinaa haaraa bee kanaan fidde akka gara nama 10 ta'u kan isaan ajjabanii ni fidan jechuudha. Waggaa tokko as dhiyeenya kana. Dhiyeenya kana. Waggaa Dr. Abiyyi ergi Abiy dhufee kana. Nama haaraa dhagartiin jechuudha isaas. Nama haaraadha, nama tokkodha, nama beekamaadha natti fakkaata. Oromoodhaan. Oromoodha. Maal jechuudha yeroo amma erga Dr. Abiyyi dhufee Tigraay keessatti namni hidhama jechuudha si geenya. Fidani gaa amma affananii fidani. Sabuma keenyadha. Oromoodha. Fidaniiru gaa. Waan ijaan argee jechuudha. Kan du'e miti. Konkolaataa koobraadhaan fidan. Koobiraa kamiidhaan fidan makiinaa kun koobiraa haaraa ba'e kana kun jira miti. Mastaawotiin isaa gurraacha isaa nama 10 fidanii buusanii gashani mana hidhaa sana keessa. Nuuni amma yeroo sa'aatii fincaaniif nu baastu sana ergii nu baastee booda isa baastee ergii dhiyee booda jechuudha. Amma nuti bishaanii kun bishaan kamii qaba? Qaama isaa hin argitu. Nuuni arguu hin dandeenye. Maaliif nu dhoksu. Namni isa ijaan argee hin jiru amma warra nu keessaa hidhame kana keessaa mataa isaa jechuudha. Oromoo ta'uu isaa to'atti. Oromoo ta'uu isaa hin beekama. Maaliif hin dubbatu. Jarri yeroo bilbila fa'aa dubbatanii nageenya xiqqoo jechuudha. Nama siyaasaa wayiiti moo sooressa wayiiti moo. Akka kana ani gaana sooressa ta'uu siyaasa ta'uu isaa nama siyaasa ta'uu nuuf maaliif nama beekamaa ta'uu danda'a. Bishaan kana bishaan amma nuti bishaanii ho'aa taankarii keessaati. Nu buusti bishaan ho'aa dhugna. Isaa fi bishaan qabbanaa kana kunoo waan shagamaa kana fidanii darzanaan fidanii kennu. Nyaati mataa isaa bakka biraatii dhufaaf isaaf. Garuu eenyummaa isaa baruu hin dandeenye. Waa dhageessanii reebbichaan jira isaa. Reebicha hin argine jechuun hin dhaga'amu ka manni fagoodha xiqqoo akkasumurraati. Amma isa faana nama 17 waggaati baatu waggaa. Isa faana nama 17. Mucaan Jimmaa tokkotu hafee jira. Mahammad Abbaa Garoo jedhama. Kan mucaan Arsii immoo Abdallaa Adam jedhamu jira. Tokko immoo Baatii jedhamu biyya Walloo keessa Baatii biyya Walloo Kamisee Baatii jedhama. Biyyi isaa Baatiidha. Ahmad Idris jedhamu jira. Innis ture inni baay'ee falmataa duraadha. Garuu inni warri isaanii jiruuf hin jiru isaanii hin beekan isa jechuudha akkuma koo jechuudha. Inni fa'aa feera amma warra hin babbeeku warra kana. Nama 3 kanan keessaa beeka warra kaan ol hin barre. Garuu lakkoofsaan nan beekan jechuudha. Baay'ee namani isaanis turanii isaanis jechuun ani waggaa arfan tokko nan dursaan isaanii. Booda jechuun baalee yeroo tattaphatan xiqqoon dhagaa malee baalee jechuun bakka qaban warri gaara mul'ataa jedhamu jira biyya Harargee keessa jechuudha. Achi naannoo sana fa'aa warra turedha. Kara jijjiirra bakka naannoo baalee naannoo Sumaalee kana keessa fa'aa warra deddeebi'aa turanidha isaan. Akka tubatteetti egaa waliin agartanii sagalee dhageessu. Warra qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qabamedha moo? Qabsoota akka jiranitti. Qabsoota keessaa warra babbeekamoodha. Warra uummataan fa'aa uummati qubatti qabanii hiisisan fa'aatu jiru. Warra uummati hin galleef uummati Oromummaa isaa hin galleefi dabarsees kenname jettamitti. Akka kanatti warra dabarsamee kennamedha isaan baay'inaan jechuudha. Hin dubbatu ofii isaanii jechuudha. Amma mana murtii sana keessa mana hidhaa sana keessa wayita tuftanii. Mana murtiitti dhiyaatanii beektu maal sin gaafatu? Mana murtii hin jiru ofiima isaanii dhufanii jechuun akkamii jijjiiramteetta abaa'uun badeera moo balleessitanii abaa'uuf keessaa balleessitaniitu maaloodhaan hin jedhu. Kanuma bakka waan isaan nu gaafata waan baraan jiru. Manni murtii nun beeku eessatti beeka manni hidhaa suni ammayyuu jira ammatu dhuguma seerri jiraatee mootummaan himti alaa beekee underground akkamiidha sitti fakkaate. Qabbanni isaa si cabsa. Dhuguman siin jedha. Bara mootummaa kanaa ijaarame moo bara dargii ijaarame? Lakki kun baruma mootummaa kanaa ijaarame sabuma Oromootti fituuf kan isheen ijaartedha. Baay'ee dhumeera na durachitti. Dhugaan siin jedhu gaafan deeme uffata isaan achi keessaa baasanii gubanii si boosisu uffatuma yeroo argitu namni akka irraa du'e hin beekta. Baasanii beenzinatti naqanii yeroo uffata sana fa'aa guban jechuudha. Waan si gaddisiisu jechuudha. Dhoksaadhaan namni akkasitti ajjeefamu ani
baay'ee nutti jedhu jechuun waan namni tu argiteetis itti dhaga'ama waan hin argineef immoo waan tokko sitti hin fakkaatu jechuudha. Amadda yeroonni wareegaman kuni firri isaanii gaaf tokko naa galaa jedhanii eegu. Galaa jedhanii eegu anunis immoo nan galaayyuu yaadne dhuguma waaqayyoon maalin jedhe yaa Rabbi ati alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana ituun jedhamtee ijaan hin argine najjeessin jedheera. Garuu si tokko si dhagaa dhuguma Rabbi immoo dhagaa beektaa maaliif rakkina kee hin beeka keessa kee hin beeka haadhumnu aduunu malee inni du'e suni bakka gaarii dhaqa garuu eenyummaa isaaf jedhee akka inni du'e saba isaa gabrummaa keessaa baasuuf jedhee akka inni du'e kan namni sabni hin beekuun ilaali maaliif dhossaadhaan du'e egaa utuu falmataa jiru du'e namichi kun. Mee qabannaa achi keessattis ni godhamu addatti sirra kan ga'e maali? Nyaata kunoo maal inni maqaan isaa Wuddaa Kirii jedhu kuno daanoon akkasitti keessatti dhugaan siin jedhu biddeen akkas cabsitee daanoo qaba dhakaansa ilkaansi cabsa. Daaboodha. Inni gaa guyyaadhaan kuno maani guyyaadhaan immoo jira shuroon isaa jechuudha. Raamoon kuno akkas keessaadha magaazina keessa uggaa meeqa kan kuufamee taa'edha. Isa kana nyaatta. Biddeen duwwaasaa bishaaniin faa nyaanna. Giddii nutti ta'e jechuudha. Ganama daabboo tokkoof shaayii tokkoon argatta. Bakka kanumaani jiraanne jechuudha. Achi keessa. Ganama dhanni daabboo tokko tokko. Amma waggaa isin qoratani maal isin godhu? Si qoratu kana dubbadhu siin jedhu waan ati hin beekne si gaafatu. Afaanuma qofa ammoo sirreemuun jira. Maali kan afaan Oromoo beeku jira isaan keessa afaan Oromoo akka maalitti beeku qubee barreessu jira. Tigree moo Oromoo ta'e? Tigriffas hin dubbata maalummaa isaa maalitti beekta akka Tigree milikkita addaan qaban. Garuu afaan qaama keerra maaltu ga'e? Anamma jechuun qaamni koo bakka amma fincaa'u kana akka gaariitti duratti finyootti ta'ee beestaaliidhaan bishaan tina gochisiisteetti arguu ilaalu sin dandeessa garuu waan namatti mul'atu illee miti. Fincaan amma yeroo fincaa'u jechuudha guutummatti fincaan hin fincaa'u kutaan fincaa'a. Amma gurri kun immoo jechuudha kun amma malaadha amma kuni malaa callisee qoricha illee hin arginu argita malaadha callisee malaa maaliif rukuttaadha kun ilkaan kun amma sadafiidhaan isin irratti cabaadha amma kun buqqoo nan buqqaasisatte illee dandeessu kunis immoo qaadha kun immoo amma lafeen kuni cabaadha amma kun lafeen kun jechuudha kunis kun amma tokko kunis kun tokko miti kunis sadafiidha kunis qaamni bakka waan baay'ee kan bakka waan dhiyoo kanatti immoo kun amma kun amma fayyeera natti fakkaata xiqqooshe kun naannoon kun kan jira dhiyoodha kun faamu asiinis kun dudda kanarra jira dhiyoodha kun immoo hodhamaadha na duratti kan herreegamaa hodhamaadha akka fedhe abidda kan daawwattoonni keenya arguu danda'u kana kuni hodhamaadha kuni si waraanani immoo maal kuni akka irratti yeroo na reebdu sana cuubeedhaan akkas gootee kun laphee koorrallee jijjira galamma si waraanani kun amma isaanumadha kunis kan isheen cuubeedha kun akka yerootti jechuudha akkasuma si waraanu akkanuma akkuma natti taphatte akkuma nama raammoo nama keessaa baasu jechuudha akkana gootee ma intiniina Tigroota oonagi shuftaa ምናምን siin jetti bakka abaawoodha oonagi jetti namuma nama nyaatu itti fakkaanna sabni Oromoo jechuudha Oromoo taate Oromiffa dubbatta taanaan ati abaawoodha bakka ummati waa'ee abaawoo hin beekne jira Oromoo ta'ee Oromummaa isaa kan hin beekne jechuudha isa faa fuudhanii akka barbaadan godhu achi keessatti gadi si baastee si reebdi bishaan sitti natti akka barbaadde bakka akka barbaadde hiitee si garafti amma mucaan durbaa sun yoo akka fedhe dhiira taate yoo nama sadii isheenis gaafatteetti baay'ee dhiira isheenis jabeedha eenoo dhiirummaa koo mataasaa ishii biratti dhiiran jedhamu jechuudha kara tokkotti nan gammada garuu du'a ishee sana anaan baasanii yeroo na garafani ishiis baasanii akka dhiiraatti yeroo garafan sanadha kan eenyummaa koo jibbee bakka saba Oromoo fi gadda tokkoof keessaa hin qabdu utuu as kunoo jawween akkasii liqimsuuf kee sirra dhaabbattee jawwee sana sirra ari'uun barbaaddu si nyaachisti malee jechuudha jara dhuguman siin jechaa jira sabni Oromoo garuu gowwaadha sirriimatti immoo gowwaadha nuun jedhu achumatti maal fiddu baay'attan malee akka nuun falmachaa jirru
himbeetti warra falmata jiru himbeetti uummata Oromoo karuutti baay'inaan falmata kan biyyaa bees rakkina miti kan biyyaa baasu bar beela miti dheebuu miti utuu lafa qabu lafa isaa sanarraati anamma bakka itti galuu beeku garuu qabeenya warri keenya qabeenya qabu yeroo sanatti jechuudha abbaa koo dabballeetti lafarra gototte ajjeesteetti ni dabreeran duratti ni durattiidhaan darbe waa'ee sababa sanaa fi obboleettiin koo tokko amma almaazee jedhu dambidolloo barsiisaa taateetu amma garuu beeku jirtiif hin jirtu isheen baqatteetu dambidolloo galte horii loomicha daabbusee namu jira horii darabaa gashina ture darabaa jira jechuudha horiin keenya beekamee jechuudha beenguwaa kana keessa dhuftee gaggaafattee nama garaftee lafa loomicha sana horii sana argite horii sana saamteetti horii abbaa kooti duratti tuun hin qabamin saamtee horii abbaa kooti waan isheen hin godhin hin jiru jechuudha amma obboleessi tokkos immoo nan qaba Geetaachoo jedhuun innis immoo Ameerikaa jira duratti dhanni baqatee bee garuu bilbila isaan qabu anis bakka hin jiru hin beeku Ameerikaa akka inni galee sirriimatti nan beekaa jechuudha. Geetaachoo galee reediif bilbilee ture. Geetaachoo qabaate. Hangafa koodha jechuudha. Baqatee bee innis barata akkamii ture jechuudha. Nama Ameerikaa akka inni jiru nan beeka garuu ana ta'uu kooyyuu hin beeku yoo na arge jechuudha. Namni na beeku hin jiru. Daawwattoonni keenya yoo sagantaa kana hordofan obbo Waggaarii Kabaa kana kan marachaa jirru mana hidhaa